Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin affeera. Dilbata amajjii 2 bara 2020 keessummeessaan keessan har'aan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena dhaggeeffattoota keenya dhalattoonni Oromoo as Waashingteen DC fi naannoo ishee jiraatan ajjechaaf dhiittaalee mirga namoomaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa jimmaataa masaraa mootummaa White House waajjira ministirii dhimma alaa United States fi baankii addunyaa fuulduratti hiriira mormii ba'anii turan. Guyyaa sanani bakka sanatti argame kanas istuudiyoodhaa keessummeessaa ture waa'ila kiyya soraada kee waliin sagantaa qindeessine nan jalqaba. Sadarkaa sammuu namoota daandii bilbilee jira ulaa hiriiriitti ba'uu jiru kan jira nama guddoo galateeffannaa lafa meeqa yoo hiriir kana maan argite? Namni magaalaa kana keessa qorraan dhufe nama hedduutu jira. Washington DC naannoo ishee jechuudha. Kun maal dabalata? Virginia, Washington DC, Maryland dabalatee jechuudha. Lakkoofsi namaa dabalaa jira. Amma namoonni White House irraa gara State Department yookaan immoo ministirii dhimma alaa United States deemaa jiru. Kaayyoon hiriira kana maal akka ta'e warra qindeessan keessaa nama tokko gaafadheen jira. Hawaasa Oromoo irraa obbo Asaffaa Kitil jedhama. Hiriira kana kan baane mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti keessattuu zoonii dhiyaa Oromiyaa fi Kibbaa irratti yakka guddaan dalagaa jiru sana balaaleffachuudhaaf akkasumas addunyaanis kana baree dhiibbaa irratti godhee mootummaan kun kanarraa akka dhaabbatu gochuudhaaf asitti argamnee jirra jechuudha. Naannoo dhiyaa keessatti kan ta'aa jiru kibbatti kan ta'aa jiru dhugumatti baay'ee kan nama suukanneessudha. Uummanni Oromoo qe'ee irratti akka bineensaatti adamsamaa jira. Namni manaa ba'ee deebi'uu hin danda'u qe'ee irratti ajjeefamaa jira. Manni barumsaa sirriitti deemaa hin jiru. Humni waraanaa akkuma jirutti gaaffii tokko malee kanuma arge kanumatti fakkaate nama ajjeesaa jira, hidhaa jira. Fakkeenyaaf fudhanne ijoollee daa'ima waggaa 5 qabee miila isaa kan citan makaakuu Tasfaayee kan jedhamu abbaa isaa wajjin karaa irratti utuu adeemanii konkolaataa keessatti utuu arganii abbaa isaa rukkutanii mucaan jala taa'ee adarraa abbaa kun ajjeesii naatu ni jedhuuti achitti rukkutanii isallee itti dabalanii karaa irratti gatanii deemanii jechuudha. Waan akkasii kun waan iddoo tokko duwwaatu hin ta'in kun akka carraa ta'ee lubbuun isaanii hafee gadi ba'anii miidiyaatti dubbachuu danda'an malee inni kaan bosona keessatti yookiin caakkaa keessatti iddoo adda addaatti horuu isaanii keessatti iddootti qotaa jiran iddootti buna funaannataa jiran hundatti ajjeesanii bira darbaa jechuudha. Inni kun yeroo gabaabaatii asitti immoo dukkana keessatti neetwoorkii irraa kutanii ibsaa irraa kutanii telefoona irraa kutanii iddoo arganii takka bineensaa ajjeesanii bira darbuu jechuudha. Kana jechuun baay'eetti addunyaan illee kan hin beekne yakka guddaa ta'e deemaa jira jechuudha naannoo sana keessatti. Namni hidhamuun ajjeefamuun amma namni maatii jiraachisuu danda'u mana taa'uu hin danda'u hin baqata inni kaan caakkaatti baqatee jira inni kaan mana hidhaa jira isa arganiin ajjeesu kun egeree Oromoo mataasaa dukkaneessaa kan jirudha. Baay'eetti kan nama gaddisiisu maatiin kan isa xooru kan isa qallabu tokko hin qabne akkasitti dhumaa jira jechuudha. Gidiraa guddaa keessa jira. Kun addunyaatti beekamaa hin jiru. Furmaanni mul'ataa hin jiru. Humna waraanaatiin uummata sana bushuudhaaf irratti dhiibbaa kana hin jedhamne irratti geggeessaa jiru jechuudha. Gama biraatiin mootummaan waa'ee keessumaa waa'ee waraanni gujiif wallagatti geggeeffamaa jiru kana hidhattoonni uummata mana irratti gubuu namoota ukkaamsuu ajjechaa geggeessu jechuun yeroo dheeraa akka inni mataa ture beekamaadha. Fakkeenyaaf amma gama Qellem Wallaggaatti hoogganaa yuunivarsiitii Dambidolloo qabanii turan kan jiru dubbatamaa ture. Namoonni albuuda baasuu deeman namoonni ajjeefaman jedhamaa ture. Namoonni gara Finfinneetti illee baqatanii dhufan jiru jechuun mootummaan yeroo adda addaa dubbataa ture. Warra hiriiran kanaan yookaan immoo warra hiriira qindeessanii waa'ee kanoo maal quba qabdu kanoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafadheen ture. Obbo Asaffaa Kitil akkana jechuun na deebisu. Akkaataatti ilaalaa jirru seeraan
biyya tokko bulchuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqabatan. Seera alatti seera saspendii godhanii amma naannoo dhiyaatti yoo ilaalle command post militarii jala gashanii guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kan waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha. Seera sana saspendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kun dhugumatti waan hin fakkaannedha. Mootummaan aangoo olaanaa qaba, humna hidhateeru qaba, qabeenya miidiyaa qaba. Isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu sana karaarraa dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun ummata sibiilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru. Ummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jirani dooktarootadha. Dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha. Barsiisaadha. Ijoollee barattuu dubartii ciniin suuratuu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesan jechuudha. Jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti. Inni kun maqaa golgaadha. Shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takka dhageenye hin beeknu. Uummanni naannoo sana jiraatu akkasuma godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhani kan jedhu karaa uummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru. Kan himataa jiru kun mootummaan ufuma isaa faabrikeetii godhe ufuma isaa tolchee waan ofiisaa godhe tokko siyaasatti dhimma ba'uudhaaf jedhee waan ofiisaa dalagee tokko miidiyaa isa qabu sanaan uummata irratti wanni godha malee kuni dhugaa miti qabatamaa miti. Qabatamaan kan jiru namni du'ee maatii isaa owwaallatee ijoollee obbolaan lama dhimmu keessatti mana keessa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesani kuni shiftaa miti. Mana keessa inni kaan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu kun hundi isaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu tun ta'in uummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha. Ajjeechaa jechuudha. Kan nam tokko nam lama du'e tun ta'in hawaasa sana ajjeesaa jiru. Maatii sana ajjeesaa jiru. Maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha. Karaatti hafanii rakkoo guddaa keessa jiru. Idan saa gamfaan immoo warri dhudhufa akkuma jette Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhufe nama dhudhufe sallee wadu dubbisuun ooltu. Dhuguma namoota dubbiseera bakka adda addaarraa sora. Dhibee adda addaa akka uummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunooti. Sultaa jedhama hawaasa Oromoo Washington DC boordarraan dhufe. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaan waraana command post biyya Oromiyaa keessatti diriirsee uummata Oromoo ajjeesaa jira. Uummata Oromoo hidhaa jira. Kanaaf kana balaaleffachuudhaan dhufe. Ajjechaan immoo yeroo ammaa dhiya Oromiyaa Gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeesaa jira. Ragaa barbaachisa ragaa dhiifa tokko dhiyeessuu ni danda'ama. Naannoo Guddutoo keessatti mucaa waggaa 5 abbaa wajjin bakka tokkotti rukute dhimma dhiyeessee mucaa waggaa 5 rukutuun qaamni isaa tokko irraa ijjateera. Bakka biraattis immoo naannoo Horroo Guduruu naannoo Ibbaantuu keessatti obboleewwan lamaan haadha fi abbaa fuulduratti ajjeese. Isaanis Lalisaa Qinaatti fi Iyyaasuu Qinaatti hin jedhaman haadha abbaa fuulduratti ijoollee waggaa 18 hin guunne ajjeese. Waan hedduu dubbachuu hin danda'amu waa'ee mootummaa raayyaan kun inni gochaa jiru. Booranaa keessatti bara darbe kana misirroota wal fuudhanii tokkodhaan iddoo sanatti misirroota lamaan iyyuu ajjeese sana biraan immoo nama 5 ajjeese kana balaaleffachuudhaan dhufe. Kasagam kanan immoo imbaasii Itoophiyaa Washington DC jirurraa deebii argachuuf jenneetiin marroo hedduutti dedeebinee hin arganne nama waliin galateef. Aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Manni barumsaa ifa salaalee sadarkaa lammaffaa kan giiftii duree Itoophiyaa Aadde Zinaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaafeetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti fufanii barachaa akka jiran himan. Sana Saffaan jedhama. Barataa kutaa 9ffaa. Silaa ani muka xurrii san baradhee yaadeetu. Mukti xurrii baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee ta'a. Ammaas dubar taa'ee tanaan dubar immoo achi ammaas baay'ee nan dhibu. Yookaan dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaaramu. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun Mannoon barnoota kaan irraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha. Manni barumsaa kun barattoota aanaa Waacaalee dabalatee aanota ollaa aanaa Dubar akkasumas magaalaa Muka Xurrii fi
kanneen biroo kan ana kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhan. Itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyoo Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan. Barnoonni biyyi tokko guddattee biyyi tokko badhaatee badhaadhinni biyya tokko kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu, akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti fidnu, akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qe'ee taftu qe'ee dhaabaafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota Oromiyaatitti akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa Aadde ዝናሽ ታያቸውቲ ትልቁን አደራ የምላችሁ ነገር ቢኖረኝ ትምህርት ቤቱ የራሳችሁ ነው እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘውት ፈንድ ነው የተሰራውና አደራ ማለት የምወደው እንደራሳችሁ አድርጋችሁ እንድትይዙ አማና ጉዳ እስን ጀቹ ከነም በርባዱ ማን በሩምስቻ kan keessanidha akkuma jedhame baajata mootummaa irraa miti kan inni ittiin ijaarame fandii biyya alaarraa kan hin argadheeni kan hin hojjetame kanaaf imaanaa isin jechuu kanan barbaadu akka kan keessanitti qabadha barachuun waan guddaadha namni yoo barate biyya bulcha namni yoo barate nama gargaara maatis gargaaruu hin danda'a kanaaf barattoonni barnoota keessan qofa irratti akka xiyyeeffatan barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaa isin jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miliyoona 13,800 waliin kan ijaarame yoo ta'u maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisees ibsaniiru. Maqaan koo barsiistuu Sannaayis Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee nu fura jennee yaadna. Fureeras argineerras kanan beeku kan barattuu cimtuu barattuu koo as mana barumsa elementarii yeroon barsiisaa ture yeroo muka xurii deemtee barattu ijoolleen heeraa buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaan itti dhaqxe nan beeka. Qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kakkamsa isheetiin haayiskuulii muka xuriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600, 700, 800. Inni kun immoo barataa kanaaf humna maatii isaa waliin hin deemu. Barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hamma taate barachaa akkasuma jedhanii barnoota keessa hulluuqanii darbu malee barnoonni barataa keessa hulluuqan turre jechuudha. Kun baay'ee rakkoodha. Isa sana amma hir'ateera. Manneen barnoota kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uun isaas eerameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti aanutti ceena. Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa dhiyeenya baaseen Oromiyaa lixaaf kibbaa keessatti hidhaa seeraaf sirna eegintu geggeeffamaa jira jechuun mootummaa qeeqee jira. Wixata dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan Amnesty International kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaabota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa Itoophiyaa keessatti mul'ate jedha. Amnesty Internationalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Fisaa Taklee waa'ee hidhaa kanaa waa'ee keenya VOA Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran. እንግዲህ ሰሞኑን የተፈጸሙት እስሮች ብዙ ናቸው። በተለያዩ አካባቢዎችን የሚያካልል ነው። hidhaan gidduu kana raawwatame baay'eedha. Naannolee adda addaa dhaqqabee jira. Tokko gara Wallaggaa naannoo Horroo Guduruuti. Kaan immoo gara Gujii lixaa keessattis Gujii Bahaa keessattis raawwatame. Naannoleen kun baay'een isaanii komaandi poostii jalatti bulfamaa turan. Baatee amajjii bara 2019 irraa jalqabee namoota jumlaadhaan qabanii hidhutu naannolee kana ture.
fulbaanaaf onkololeessa dabre xiqqoo gab jedhee ture. Amma immoo ka deebi'ee ka'een fakkaata. Gujii lixaa keessaa yoo xiqqaate namoota 75tu hidhame.